oduu ammi Tiraamp mootummoota addunyaa doorsisaa jira. Keessattuu mootummoota kanneen jechuudha faallaa isaa deeman kan isaa wajjin dhaadannoo irratti argaman hedduu doorsisaa jira. Dursa gaa oduulee irra hedduudha oduuleen ta'uun hunda keessan ajaa'ibsiiftu oduulee biyya keessatti eegalla. Godaantonni seeraan alaa naannoo Affaar keessatti konkolaataan garaan galuun namoonni 22 du'anii 65 miidhamanii 65 san keessaa immoo 30 miidhaan jechuudha hamtuun haala yaaddii isaa keessa jiran isaan mudatee jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kun hundi lammiilee Itiyootii fi lammiilee biyya teenyaati. Uummata Oromoos ta'ee Amaaraas ta'ee kanneen hundumaa'uu walumaa galatti jechuudha konkolaataan akka tasaa dheeraan kan isaan fe'ee deemuu naannoo Affaar keessaa bakka jechuudha Samaar jaamtu irratti jettutti garagaluudhaan balaa kana jechuudha qabsee waan hedduu nama gaddisiisaa innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun warra du'eef rabbi rahmataa godhu kan jiru immoo rabbi haa fayyisu namni keenya kan jechuudha rakkina biyya tanaa keessattuu rakkina biyya Arabaa biyya khilaala wanni bishaan asiyaaniif asumaa fi suudumaa fi Omaaniif yaanii rakkoo biyya lamaan tanaa ni beektan biyyoota Arabaa tana keessattuu seeraan ala biyya namaa deemuun nama seera fi seera jechuudha isaanii kabajeen seenin isaanis hin kabajan. Namoonni keenya wanti asirraa gaddachee dhiiraa fi dhalaan laal gurguratanii gubbaan dhufna karaa jechuudha ayyamaatiin seera guunneeti akka kabajamnutti dhufna jaanii asirraa gaddachaniif kanaafi rakkoo hamtuuf saaxilinaadha. Yoo jechuudha dhugaa rakkoon biyya teenya haalli qaala'insa jireenya addunyaa silaa addunyaa hundarratti dabalaadha. Biyya teenya immoo adda gawaan galaanaa isin qabdu ulaa galaanaatti isin qabne waan meeshaan akkasuma qaaliin biyya irraa seentu ifiifuu qoratanii biyyoota jechuudha irratti hirkatanii jiraataniin fida waan ta'eef dabala. Kanaafi caalatti jechuudha qaala'insi jireenyaa ol ka'a dabale dhufe jechuudha. Kun ammoo biyyarraa isin baasuus haalli isin itti baasuu qabu tokko bichaa tokkoof tokko ta'uu qaba. Tokkichi lama ta'uu qaba. Tokko yoo maallaqa baatan firii fi isaadhaan biyya namaa deemuu lagachuu yoo san hin taane immoo maktaba dheexanii barreeffatanii kana jechuudha akka arabni xalabatee shirkaan faan xalabatee eeydanii deemuu turre isin hooyya malee karaa seeraan alaatiin lubbuu teessaniin balleessinaadha. Isiniin jenna irraa qusadhaa garuu haa ta'u gara oduulee biratti isin dabarsina. Guyyaa har'aan tanaa kaantibaan magaalaa Finfinnee guyyaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos jechuudha sababeeffachuudhaan manneen 381 ijaaruudhaan yookaan jechuudha san keessaa mooruu 273 kanneen duraan dullooman maatii jechuudha warreen manaa keessaa yaasuudhaan haaromsanii waa hundatti naqanii mana argaa manneen akka araboota kana fakkaatu godhanii guututti akkasitti warra jechuudha keessaa yaasan manneen dulloota keessaa yaasan haareetti dachaasanii keessan qulfii kannanii fi itti dachaasanii jechuudha. Waan hedduu jajjabeeffamuu qabuu fi dhugatti jechuudha. Jijjiiramni ammaan tanaa keessattuu Finfinnee keessatti argamaa jiru kaantibaa magaalaa Finfinnee dhugumaan hojjechaa jirti. San keessaa 273 akkasitti warroota duraan keessaa baasan haaromsanii fi itti dachaasan kannanii fi ijaaranii jechuudha. 800 ammoo kanneen jechuudha hooggantoota olaanoo raayyaa ittisa biyyaa kanneen lola jechuudha kabachiisuu biyyattii keessatti miidhaman kan lubbuun isaanii hin dabrin gaa saniif jechuudha qulfii hiruudhaan kaan aartistootaafis akkasitti qoodanii liqixxee jechuudha hiranii fi jiranii jechuudha. Haalli kun itti fufuudha qaba. Koondomineemiin bakka ittis ijaaramee jechuudha magaalaa guututti akkasitti ijaaranii mootummoonni addunyaa keessattuu biyya keessa yeroo namaa keessas dabalatee manneen hedduu mootummaan ijaartee akkasitti namaa hirti jechuudha. Kanneen kaanis liqiidhaa kanniteeti xiqqoo xiqqoon akka dalagee irraa kafalee kasaa godhatutti godhanii. Kun ammoo haalli kun dhugaan hedduun dinqisiisee jira. Kana asumaanuu galatoomii jabaadhaa deennaan. Kanatti aansuudhaan muummichi ministeera Itiyoo Tarbiinis jechuudha ergaa baga geessanii dabarsuudhaan akkasuma nuti gariin egeree Itiyoo jechuudha balleessuudhaaf hojjetaa jira. Nuti immoo egeree jechuudha Itiyoo dagaagsuudhaaf haala gaarii gadhaabuudhaaf ijaarraa jirra ijaaramneetis jirra jechuudhaan hojjechaa jirra jee akkasitti dhaamsa dabarsee kanaaf jechuudha namoonni gariin kan jechuudha egeree Itiyoo diiguu yookaan balleessuu tattaafatu osoo dhaabbatee hedduu gaariidha. Haa ta'u garuu hundaafuu keessuun biyyattii nagaa xiqqoo qabaachuu dhabdu jechuudha rabbi nagaa buusu. Kanatti aansuudhaan ambaasaaddarri Ameerikaa Finfinneetti jechuudha argamu ergaa baga geessanii dabarsaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan gamtaan Afrikaatis dhimma Somaalilaandii fi Israa'el jidduu jiru irratti jechuudha marirra oolan keessatti qondaallee jechuudha Somaaliyaa tokko achumatti walgahii gamtaa Afrikaa irratti
Israa'el balaaleffateeti jira. Guyyaa har'aan tanaa qondaalli olaanaan Israa'el tokko Somaalilaandii daawwatee jira. Haasoo achirratti taasisaniis Somaalilaandiin waggaa 35 dimokiraatawaan bulaa jirti. Addunyatti jechuun beekumtiin kan naftee mana ta'uu baatus beekumtii dimokiraasoo mataa isiitiin of hundeessitee ittiin bulaa jirti. Kanaaf nuti beekumtii kan neefi jirra isiin biyya malee akka Falastaayinillee miti naannoo miti biyya jechuudhaan haasoo bal'aa taasisee achirratti badhaasa mootummaa Somaalilaan irraa fudhatee jira. Qondaalli Israa'el kun gara Somaalilaandii imaluun mootummaa Somaaliyaatiillee mufachiisuudhaan garuu balaaleffatee jira. Qondaala kana Hassan Sheikh Mahmud qondaala Israa'el kana kan Somaalilaandii dhufee balaaleffatee jira. Dhugatti keessattuu gamtaa jechuudha. Gamfaan Afrikaa kan bahaa kuni akka malee weeraramuu deema fakkaata. Akkuma jechuudha Huutiinis wanni akeekkachiiftee jirtu Somaalilaandii yoo jechuudha Israa'el ofirra qubsiiftan jechuudha iddoo jechuudha buufata waraanaa kannataniif nuti isinuma rukunna jechuudha sodaachiftee jirtimi. Hundaafuu bahaan Afrikaa akka malee yaaddoo keessa jira. Kanatti aansuudhaan qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa Itiyoo jechuudha erga ulaa galaanaatiif qabsoo eegale ittuma jira. Kaleessa oduu keessatti isin gabaasetti jira. Suuraadhaan isin garsiisetti jira. Yeroo kaartaa Asabiif jala galchuu kan Itiyoo haareetti bocatanii fidanii nuti kaartaan keenya kana asaba kun akkana jira jechuudhaan tarkaanfii lolaa fudhachuudhaaf deemaniif as baafatan kaartaa kanarratti immoo mootummaan Eertiraa mirgi biyyattii sarbamuu jira ammaas jechuudha irra deebiidhaan addunyaan seerri addunyaa kan cabne akka kabajamu narraa qabaachaa jirti. Yeroo itti jechuudha Itiyoo ulaa galaanaa hunaanis ta'u asabirraa ulaa isii galaana isii fudhattu ammaan maaliif jennaan seerri idil addunyaa harka Tiraampiitiin cabee jira. Ammaan tana seerri idil addunyaa ammaa wada kan kabajamuun fakkaatu jechuudha. Yaadurraa kan ka'e hooggantoonni dura bu'aa manneen jechuudha mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii eegee jechuudha yoo isaayite jechuudha Venezuela irratti raawwattee Ameerikaan jechuudha seerri addunyaa cabsitee kun ammoo yaaddoo addunyaa jechuudhaan yaada qabu ibsaatii ture jechuudha. Kana oduuleen biyya keessaa kana yoo fakkaattu gara oduulee biyya alatti isin dabarsina. Guyyaa har'aan tanaa ambaasaaddarri jechuudha mootummaa Falastiin London keessatti jechuudha kabaja eebbifamee jira jechuudha. Ambaasiin jechuudha ambaasiin hundaa'uudhaan London keessatti erga xumuramtee hundooyitee guyyaa har'aan tanaa ifattee eebbifamtee jirti. Kanaaf ambaasaaddarrichi muudama ganaa lafa qabachaa jirti jechuudha. Biyyummaan Falastiinis lafa qabachaa jirti kun waan hedduu nu boonsee nu gammachiisuudha. Uummanni Falastiin bakka ta'e irra gahuun hedduu gaariidha. Garuu haa ta'u waan Israa'el naannoo san jirtuuf weeraree dhaabbachuu baatus ati xiqqoo biyyummaan isii jechuudha addunyaa irratti ni mirkanooti. Kanatti aansuudhaan Israa'el guyyaa har'aan tanaa akkasuma karaa West Bank kanarratti haleellaa raawwattee jirtis jaamee jira. Naannoo Suuriyaa kanarratti haleellaa raawwattee jirti. Libaanoonis haleellaa raawwatte keessattuu jechuudha dhimma jechuudha. Kanatti aansuudhaan Iraan keessoon Iraan akka malee ammaan tana weeraramaa jirti. Mormitootaa fi mootummaa jidduutti mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan jechuudha irratti akka malee jechuudha fonqolchi gaggeeffamaa jira. Mormitoonni guyyaa har'aan tanaa jechuudha humnitti nageenya jechuudha bobba'uudhaan mormitoota kana waliin namoota hedduu kanneen jechuudha basaasota Muusaaf kan yeroo dabre lola gaggeeffame keessa irrattis Iraan basaasaa turte basaasota Israa'el qondaaltota qaqqabuudhaan kaan ijeeyitee mana hidhatti guurtee jirti gara mana murtii dhiyeessuudha. Dubbiin harka walli kaasanii akkasitti amma ilaal Tiraambii fi Israa'el mootummaa jechuudha Neetinyaa'uun addunyaa tana weeraruudhaaf qophaa'anii jiran keessattuu erga Venezuelaa jechuudha mootummaa Venezuelaa Maaduroo to'ataniin booda addunyaa yaaddeessanii jiran keessattuu biyyoota faallaa isaanii deeman akka Kolombiyaa, Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa dabalatee jechuudha. Raashiyaas akeekkachiisa cimaa Indiyaan akka zeeta Raashiyaan binne jechuudha akeekkachiisaa jirti. Kooriyaan Kaabaa ammoo sodaata kan qabdu kaleessa yaalii misaa'ilaa ajaa'ibaa taasisuudhaan galaana Chaabbaan keessatti buuftee jirti. Nuti sodaan qabdattee jirti. Mootummaan Kolombiyaattis guyyaa har'aan tana annan dorsisin jeen dorsa kan keen sodaadhu yoo feete kunu asitti nakkootu misaa'ila keeti yookaan helikooftariinis ta'u kootu taayitiin seegaa jeeni jira. Yoo addunyaa kana biddee buutee hundi siyaasaan Ameerikaa silaa dantaayisiiti. Akkasitti dhugaatti hime Kolombiyaan sodaata akkam malee weelkam jeeni jira weelkam. Kana mee giddumaan subscribe godhaa gamaatii ta'anii taa'an dabala maatii ulfaadhaa galatumaan isiniin jaa laal subscribe qofaan dagatina.
oduulee yeroo takka takka malee ni beektan oduulee nu eertu gara dheertuu fi keessoo isiitan ifatti sirriitti isin ibsuun gara yuutuubiin isin fida malee gama kaan jechuudha nu feesbuukaan fi tiktookiin isin maxxansa. Kanatti aansuudhaan chaayinaa, raashiyaa, kuriyaa kaabaa isaan hundi jechuudha akka gaariitti qophaa'aa jiran ammoo turkiin ammas nageenya jechuudha eeguudhaaf akkasuma manguddummaaf araara ni buuftechaa jira kan fala seera idil addunyaa jechuudha tiraampi seera mana marii seera idil addunyaa cabsuu kana jechuudha kan bakka deebisee sirreessuu danda'u turkiidha jechuudhaan mootummaa Erdogaaniif waan dubbatee kana tarkaa ni hojjannaa jechuudhaan dubbatee jira. Inni kophaatti waan feetu qalleen qabu. Kanaaf garuu tiraampi immoo seera idil addunyaa cabsee ammallee cabasan seera idil addunyaa cabsuu san gabbee irraan dubbanne nuti jechuudha akka gaariitti hojjannaa jirra mootummoota jechuudha xaxan hunda tarkaanfii irra fudhannachaa jira walumaa dhaadannoo ajaa'iba irra jira erga Kolombiyaa toote Venezueelaa mootummaan Venezueelaa taa'amma bakka buutuu jechuudha Maaduroo guyyaa har'aan tanaa jechuudha kakuu isii sirna kakuu raawwachuu irra jirtu irratti doorsisniin saleellaanis irratti gaggeeffamaa ture jaagabaasaan bahu kanaaf Venezueelaa guutumaanuu to'achaa jiraachuu harka jechuudha badhaafamtuu noobeelii nageenyaa Maariyaa Korinaa Buudeema fakkaatti. Dubbiin akkasumas deemti keessattuu biyyoonni gaazaa qaban isiin gaasa sadarkaa tokkofirra jirti barre Maaduroon duraan itti dhiichisaa ture itti wallisaa itti jechuudha sirbaa akkanatti nuti Ameerikaa tana xawannaa jechaa ture akkatti isaan qaban garuu maallaqa beekee hawaasni mootummaa isaa dabarsee jechuudha alagaaf kannee halaas cabee jira jechuudha amma Venezueelaan dhugumaan cabxee jirti kana booda akkamitti tarraan tana bakka bu'uudhaan kakuu raawwachaa jirtu irratti saleellaa gaggeessaa jiran hanga ifii jechuudha kan isiin nuti USAID wajjin Ameerikaa wajjin ni hojjenna jechuudhaan qaalii isaanii godhuudhaan ajaja isaanii fudhattee waliin hojjechuu deemtu akka fedhanitti gaazaa irraa zeetaa irraa jechuudha ergachuu deeman kun ta'uu dibdee jechuudha ifumaa kunuleeffatanii irra gattaa'uu barbaadan. Kanaaf gaa isaanitti dabarsee kanneen akkuma negatiivni hin jee hiriyaamtu dhadhamu ta'a uummanni Venezueelaa. Kana booda jechuudha erga Venezueelaa mootummaan isaanii akkasitti butamee booda biyyoonni akka jechuudha gaazotii gurguddoo qabdu nagaa isiitiif yaaddeessaa ta'urraa kan ka'e hafuura tokko waa'ee jechuudha tiraambii tokko maxxansanii jira miidiyaan isaanii Way nageenya waliin filatanii nageenya waliin kanatti aansuudhaan uummanni gaazaa kanneen jechuudha lola waggaa lama gaggeeffame keessatti miidhaman keessaa 50 yaalii akka hin arganne himaniiti jiran doktoroonni jechuudha yaaliin fayyaa isaanii haalaan ulfaataadha dhibee kaansarii garaagaraatiin qabaman jechuudhaan 50 guutuu jechuudha akka yaalii fayyuu hin dandeenye dubbatanii jiran yaa rabbi haa fayyisuu dhugattee hedduu nama rifachiisanii du'aa godhaaf uummata gaazaa ubbaleeyyan kan Filistiin kana addunyaa rabbi nagaa buusu hunda isaaniitu akkasitti tiraampi immoo keessattuu xiyyeeffannoon gara Afrikaa kanaa isin irratti xiyyeeffachaa jiru caalatti kanneen akka Burkina Faasoo mootummaan tokkummaasis kan akka gaariitti jechuudha waa'ee Afrikaa kana irratti hojjechaa jiru keessattuu warri lixaa kana booda barattoonni illeen waa'ee warra lixaa dhiisanii naannoo ofirratti jechuudha investimentii yookaan sammuu ofiitu naannoo isaa irratti hojjetanii waa'ee naannoo isaanii qorachuu qabu jechuudhaan dubbachaa jirutu jira. Kanneen wajjin jechuudha wal qabu deeman fakkaata. Garuu biyyoota gurguddaa akka gaariitti irratti xiyyeeffatee jira. Kanatti aansuudhaan mee jiddumaan jechuudha. Subscribe godhaa subscribe godhuu komentii godhaa isin jaalatoomaadha. Kanatti aansuudhaan Suudii jechuudha fiilmii ajaa'ibaatti hojjettee gabbaaftee jechuudha. Addunyaaf jechuudha dhiyeessaa jirti yeroo dhiyootti eebisuuf fiilmiin kun kan jechuudha agartanii boca seenaa islaamaa jalqaba kan jechuudha lola gooticha islaamaa Khaalid ibn Waliid radiyallahu anhu isaa wajjin wal fakkaatu jechuudha bifa saniin hojjettee fiilmii xumurtee eebaaf dhiyeessaa jirti qophiirra jirti jechuudha akkana laal seenaa islaamaa jechuudha yoonni duraan hojjetenis ni jira kanneen akka Turkii faanii fi kanneen haa ta'u biyya warra Suudiinis jechuudha roga hundaan seenaa islaamaa tan duratti dogaagsuu fi kana hundaan hojii isii dabalina itti fufaa jirti jechuudha. Akkasii fiilmii kanaafis qophii kanatti aansuudhaan ammas giddiyyaa mifaariyaa jechuudha haala gaariin bashannansiisaa addunyaatti dhiyaatee jirti namoota turizimootaaf. Kana biyyoonni jiddugala ammaan tana ta'eeraani biyyoonni jiddugala guutumaan guutuutti harka
nagee filachuudhaan yaaddoo isaanii wanta ta'anii jiranii ammoo dubbiin ammaas ba'a Afrikaa tunis haalaan keessattuu Eertiraa fi Itiyoo gidduutti akka malee hammaachaa jirti. Akkasuma Somaalilaandii fi Israa'elis achirratti Somaalilaandii wana ta'uun Yamanii fi Soomaaliyaa kana hundaa waliif buusu deemti. Atuma ba'a Afrikaa barri kun rabbi nagaa godhu malee yaaddoo fakkaata. Biyyoonni gidduulas akkas qo'ee biyyoonni lixaatis kunoo Tiraampiin doorsifamaa jira, weeraramuufis fuuldura qophiirra jiran fakkaatanii kana ittiin isin dabalaa oduulee oduuleen gaa oduuleen irraan tanaaf qaban kanuma fakkaata kan biraatti nan goone deemtu shirgoodhaaf facaasaa isin ittiin dheeressu oduuleen heddummaatti irratti fayyaan garuu oduulee guyyaa dhaga'uun addunyaan tun maal akka taatuu fi haramitti akka deemtuu fi ifumaafuu akka sammuu teessan obleet gootu isin gootiin isin jaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabalamaa maatii keenya ta'aa sabskiraayib godhaadha. Kan tura.